Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti labsiin kiraa mana jireenyaa akka ragga'u kan taasifameef magaalattii keessatti daballiin gatii sababa malee yeroodhaa gara yerootti waan babal'achaa dhufeef jiraattonni harka qalleeyyii ta'an tasgabbaa'anii jireenya idilee isaanii akka hin gaggeessanneef sababa ta'uudhaan komii yeroo garaagaraatti jiraattota biraa ka'aa ture jechuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti ministeerritti waamamaa mootummaa obbo Tasfaayee Biljigee himaniiru. Kaayyoo labsii kanaas akkasiin miseensota mana mareetiif ibsanii jiru. የረቂቅ አዋጁ ዋነኛ ዓላማ ግልጽና ተገማች የሆነ የመኖሪያ ቤት ክራይ አስተዳደር እንዲሁም የአከራይና ተከራይ መብት ሚዛናዊ በሆነ መልኩ የሚያስተናግድ ስርዓት መዘርጋት ነው። ካዮን ለብሲ ውጥኔ ኩን ቡልቺንሳ kiraa mana jireenyaa ifaa fi tilmaamni isaa beekamu akkasumas mirgi kireessaa fi kireeffataa karaa madaalawaa ta'een hojimaata keessummeessu diriirsuudha. Labsiin to'annoo fi bulchiinsa kiraa manaa manni maree bakka bu'oota ummataatiin kalees raggaa'isame yeroon kiraa inni xiqqaan waggaa 2 akka ta'u tumee jira. Haa ta'u malee yeroon kiraa waliigaltee labsii kanaan dura raawwatame yeroo waliigaltee keessatti ibsame ta'a jechuunis eerameera. Labsiin kun abbaan qabeenyaa yeroo kamiyyuu kiraa manaa akka fedhetti akka hin daballe kan dhorku yoo ta'u qaama to'atu mootummaan muudee akkaataa daballii waggaa waggaadhaan haala dinagdee fi haalota jiran tilmaama keessa galchuun murtaa'uun kiraa dabaluun ni danda'a. Waliigalteen kiraa osoo hin xumuramin dura kireeffataa manaa baasuu fi haalduree labsichi heeyyame malee gatii dabaluun akka hin danda'amnes eeramee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee labsii kana ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii mootummaan gidduu seenuun labsii kiraa manaa to'atu baasuusaa akka deeggaran ibsanii jiru. Adde Margee Raggaasaa jiraattu magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii ibsanii labsii kiraa mana jireenyaa manni maree bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaa'isa irratti innaa yaada kennan. Jiraattu magaalaa Finfinneeti kireeffattuudha. Egaa namni Finfinnee keessa jiraatu rakkoo mana kiraa sirriitti beeka. Labsiin kaleessa ba'es akka kireeffataa tokkotti na ilaallata jedhee namana. Garuu yaadin qabu inni gaariidha. Dhimmichi dhimma ta'ee sadarkaa mana mareetti dhiyaatee murteen itti kennamuun gaarii ta'eetu jiru. Garuu wantoota kaleessa badantuun ilaalamnee yaada jedhuun qaban akka nama dhuunfaa tokkotti. Sadarkaan kiraan manaarra jiru galiin argannu jiwaa wal madaalu miti. Hojjetaan mootummaa tokko ji'atti kaffaltiin isaa birrii meeqa akka ta'e hin beekama. Iskeeliin isaa hin beekama. Manni immoo manni kutaa tokkittiin Finfinnee keessatti birrii meeqaan akka kireeffamaa jiru hin beekama. Wanti kun deemee hanga dachaa 3 dachaa 4 miindaa nama tokko ta'uu ga'ee jira. Namni immoo akkuma beekamu hojjetee hojii tokkodha biyya kana keessatti kan hojjetamu. Hojii tokko hojjettee galtaa ji'atti kan miindaan sii kaffalamu birrii 5,600 ji'atti sii kaffalame. Mana abbaa ciisa tokko birrii 13,000 hanga 15,000tti kireeffatte. Nyaachuun jira, dhukkubsatanii yaalamuun jira, daa'ima guddisuun jira, maatii horachuun jira. Kanaaf akkamitti akka jiraatamaa jirullee namaan galu. Dargaggoo Daani'el Gaddafaa labsii kiraa mana jireenyaatiif ba'ee waliin wal qabsiisuun yaada isaa innaa kennu. አከራይ ያው ዋጋ ከራሱ አንፃር ከኑሮም ከምንም ከራሳቸው ነገር አንፃር warreen mana kireessan haala jireenya isaa giddu galeessa taasifatee gatiin dabala. Yoo dabaluu diddee mana kiyyaa nan barbaada naaf gadhiisisiin jedhu. Kanaaf osoo hin jaallatin hanga jedhamtee ni dabalta. Kaleessa immoo manni maree bakka bu'oota uummataa dhimma kiraa manaa ilaalchisuudhaan labsii raggaasise dhaga'een jira. Bu'aas miidhaas qaba. Qaala'insi jireenyaa amma jiru waliin yoo ilaalame hanga tokko namoota kireeffatanii jiraataniif gaariidha yaada jedhuun qaba. Shamarree Biqiltuu Feesaas labsiin bahee hojiitti hiikamuu qaba jechuun ibsiteetti. Qarshii amma kaffalaa jiruufaan jechuun haalli amma jiruu fi qarshii amma uummanni mana kiraa irratti kaffalaa jiru wal qixa miti. Yaa ikoonomiin biyya keenya baay'ee dabalaa jira waan ta'eef sanumarraa kan ka'e yaa warri mana kireessanis galiin garaa sanadha waan ta'eef kanumaaf dabalan malee mana 3-4 immoo maal jedhu. Isa yoo amma 8,700 sana gadi wanta argattu hin jirtu yookaan immoo achi baatee fagoorradha mannatti argattu jechuudha. Annuma jechuun yoo hojiirra oolche yeroo baay'ee seerriin ba'a garuu hojiirra oolu hojiirra yoo oolche baay'ee bareedadha. Yoo hojiirra ooluu baate garuu akkasumaan itti fufna jechuudha. Waliigalteen kiraa mana jireenyaa erga raawwatameen booda guyyoota 30 keessatti dhiyaachuun mirkanaa'uu fi galmaa'uu qaba. Yoo kanan ta'an waliigaltichi akka hin raawwatamnetti fudhatama jechuunis labsii kana keessatti eerameera. Kaffaltiin kiraa manaa karaa baankii yookaan immoo mala elektirooniksiitiin karaa seera qabeessa birootiin raawwatamuu akka qabu kan tumame yoo ta'u labsiin kun mootummaan galii kiraa mana jireenyaa irraa malu akka argatu kan taasisu ta'us ministeerri misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii mana marichaatiif ibsanii jiru. Labsiin kun
mirgaa fi dirqama abbootii qabeenyaa fi kan kireeffattootaa kan tarreesse yoo ta'u magaalota naannolee magaalaa Finfinnee fi magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaatti akka raawwatamuufis tumameera. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.